Hello, akkam jirtu nagaa keessanii nagaan iddoo jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Namoonni nan beekne ani Fitsumin jedhama. YouTube chaanaalii koo kanaaf aaraa kan taatanii baga nagaadhaan dhuftanii nu wajjiniin subscribe gochuudhaan maatii taasisaniin jenna. Warri duraan turtan immoo baga nagaadhaan deebitanii isiniin jechuun barbaada. Kanatti aansee waa'ee mataatii yookaan immoo rifeensa keenyaa fi kananii har'a dhufe jechuudha. Rifeensa keenya akkaataatti kunuunfannu kanaan dura irratti hojjedheen ture. Har'as immoo waa'ee masaa ilaalchisee jechuudha kan hin qabadhee dhufe. Kanaafi mee rifeensa keenya kanaa yeroo hojjetannee nu akkamittiin immoo deebisnee kunuunsuu akka qabnu yoo nu duraa miidhameera ta'e akkaataatti kunuunfannuu fi maaliin akka kunuunsannuudha har'a qabadhee kan hin dhufe. Isaaf immoo wanti ani fayyadame har'a jechuudha. Kunoo muuziidhaa fi kunoo oliivaa oilii kana mataa xinnoo ishee caccabee fi kan fayyadudha jechuudha. Kunoo kun immoo dammi mataa amala lallaafisuu qaba sababii ta'ee fi muuziin immoo mataa keenya yoo caccabu akka hin caccabneef nu fayyada sababii ta'ee fi kanaafi kanani qopheeffadhee dhufe. Innis immoo daakee walitti kana sadanii walitti makee daakee qodaa kanatti godhadheen dhufe isadha jechuudha. Amma kan hin dibadhu isa dibadheen ergasii booddee immoo kan fuulaas immoo duukaa dhumanii fayyadamaa jechuudha. Muuziin baay'ee gaariidha rifeensa keenyaa fi rifeensa caccabee nu deebisa. Oliivaa oiliin kunis immoo baay'ee gaariidha isaa fi dammi immoo akka inni lallaaffisu nuuf godha. Kanaaf walitti dabaltanii isinis mana keessan keessatti dibachuu yaaluu dandeessu jechuudha. Walitti iddoo tokkotti ani maashiniitti kaniin daakee maashiniitti fayyadamtaniin qabdan taanaan muuzii gaashaanii bishaataa ta'edha kan fayyadamnu sababii ta'ee fi muuzii sana fuutanii maankiyaadhaan gochuu dandeessu jechuudha. Kuni sirriitti keessa isaa deemee wal namaaf iddoo hundumaa ga'a sababii ta'eef qodaa akkasiitti gargaaramtanii gaariidha.
mataa keenya yeroo hojjetanne akkasittiin ibiddi itti nu duraa tuqu isa kanaan immoo akka inni duraa hin miidhamne godhannaa jechuudha. Isa booddee mataa koo kanarraa akkasittiin sa'aatii 3 tursaa yoo mana keessa ooltu ta'e immoo guyyaa ittiin ooltanii gara galgalaa ofirraa dhiquu dandeessu jechuudha. Ani kana sa'aatii 3 ofirraa turseen namni cadha jechuudha keessa. Kuno akka inni wayiitti na duraan buuneef mana keessa yeroo jiru kanaan itti godhadha jechuudha. Kana oliivaa oilii kanaa fi muuzii fi damma immoo orgaanikii kanadha jechuudha. Isa booddee fuula koof immoo waluma duukaadha kanani godhadhachaadha. Kunoo kuni timaatimiidha. Isa booddee damma xinnoo isheen irratti godhaa timaatimii kana irratti. Isa booddee sukkaara xinnoo ishee sukkaaradha kuni. Iji keenya jala nu gurraacha taanaanii iddoo sanatti sirriitti kanaanii dammaa fi sukkaaratti godhanne kunoon fuula keenyaaf immoo kana erga godhanne booddee kana daqiiqaa sa'aatii tokko kan walakkaa sa'aatii ofirra tursuu dandeessu mana keessa jirtu taanaani. Isa booddee bishaanni fuula namaa qulqulleessaa yeroo mataan namaa akkasitti sirriitti wanta isa fayyadu argatee fuulli namaa kan ittiin qulqulleeffamu godhateedhu. Bishaan immoo baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf bishaan kun dhuga. Kanaaf mataa koo kana keessaa sa'aatii 3 ture miiccadhee isa booddee wal argina jechuudha. Nagaadhaan naa tura. Sa'aatii 3 booddee akkasittiin kan inni miiccadhee mataa koo keessaatii isaanii sila dibadhe jechuudha. Sa'aatii 3 keessa turseeti kan inni miicee. Kun akka kanattiin haala bareedaa ta'een bifa gaarii kennee mataan keenya bareeda jechuudha. Kanaafiyyuu isinis godhadhaa itti fayyadamaan ergaa kootii kadhaachi namni YouTube kanaaf haaraa taatanii ani Fitsumiin jedhama. YouTube chaanaalii koo kana subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Qophii kan biraatiin walitti deebina. Ammasitti baay'ee nagaa naaf ta'aa isiniin jedha.
haala kanaanii godhadhaa mataa keessan itti fayyadamaa. Baay'ee bareedaa fi bifa gaarii kan qabu ta'a. Mataa keenya rifeensa keenya kana akkasittiin kunuunsan isiniin jedha. Baay'ee waan hordoftanii fi guddaa taankii jechuun barbaada. Galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura. Bye.